amma siyaamsani dheessaaf kiristaanotaaf matootii kiristaana ofiin jedhaniitiin ta'an yoo nama jajjaba taatan qaxale yoo taatan yoo macaafa amantii keessanirraa dhuguma gadi dhaabbii qabaattanii waa beektan marii isinii dhiyeessinaa marii abbama barbaadda wajjin mari'attanii kootta mari'adhaa gurguddaa keenya kan jettan ka irra caalu keessan filadhaati ka irra dubbatu waaqummaa Yesuus Kiristoos haa ta'u macaafni keessan kun qulqulluu ta'uu fi qur'aanni qulqulluu ta'uu haa ta'u ajandaa kiristaanaa qofa irratti isiniin hin jedhu ajandaa kamiyyuu ajandaa islaamaatii fi kan kiristaana jiddu galeessa godhate isinii irra deebi'a. Matooti kiristaanaa kan dhufin jettan paasterii qabdanillee yoo qabaattan qeessillee yoo taate isinii galee miti isaa nama waa dubbiseetiin beeku koottaatti marii godha marii ajandaa jiddu galeessa irratti ajandaa gara nan dhaqne gara sin dhaqne arrabaan maletti maaliin maletti osoo nutillee isin hin jeeqne saatii isinii qabne isinillee saatii qabattanii wal jeequudhaan maletti koottaati yoo jajjaba taatan yoo amantii keessanirraa beekumsa qabaattan yoo ammas ammoo nuti nama jajjaba yookaan amantii dhugaa harka qabna jettan kootti marii godha abbaa barbaadda wajjin ana qofa hin jedhu isinii galaa miti isaa abbaa barbaadda wajjin alhamdulillah nuti akka ijoolleen jettutti akka garee shahaadaatti afaan barbaadda yoo dhufte afaan hundinuu jira walillahi alhamdu wal minna rabbitu nu badhaase afaan oromooti yoo dhuftellee jira arabifaanillee yoo barbaadde jira ingiliffaa yoo barbaadde jira jarmaniffaa yoo barbaadde jira kiswaaliidha yoo barbaadde jira alhamdulillah rabbil alamin amaariffaa yoo barbaadde jira kun hundisaatu jira namoonni dandeettii qaban hundisaatu jira yoo barbaaddan arabiffaan yoo barbaaddan oromiffaan yoo barbaaddan amaariffaan yoo barbaaddan ingiliffaan yoo barbaaddan kiswaaliidhaan yoo barbaaddan kama barbaaddanin koottaatii marii godhaa yoo amantaa keessanirraa kan itti amanamummaa qabaattan taate amantaan keenya dhugaadha jettanii kan amantan taate koottaatii marii godhaa ajandaa jiddu galeessa irratti ajandaa isinii filamma kun Yesuus waaqamoo nabiyyiidha nuti nabiyyiidha jenna isin ammoo waaqa jettanii koottaa madadhaa kanarratti Yesuus nabiyyi moo waaqa macaafa qulqulluutu dhugaadha moo qur'aana tuuyyuu dhugaadha nuti qur'aana dhugaadha jenna macaafni kun sirriidha miti jennaan koottaan wajjin madadhaa yoo barbaaddan ammoo dhiisaayyuu macaafni keessan kun dhuguma dubbii waaqaati moo miti kootta mari'adhaa tayyib dabalataan ammas ammoo nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam nabiyyi dhugaati moo nabiyyi dhugaati miti kan jedhu akka macaafa keessa nu jalaan seeninaan jedhinaati akka macaafaatti akka qur'aanaatti akka waliigalaatitti nabiyyiin Muhammad irratti alayhi salaatu wassalaam haasoo barbaada. Garuu ammoo macaafa keessa nu jalaan seentanii homaa hin jedhina seenuun dirqama waan ta'eef jecha. Dabalataan Yesuus Kiristoos du'ee jettanii amantan nuti hin duune jennaan du'ee jiramu du'ee hin jiru. Yoo qur'aana ka sodaattan taate akkuma macaafa keessanitti du'ee jiramu du'ee hin jiru. Isa kana irratti kootta madadhaa. Yoo barbaaddan ammoo sillaaseen waaqni sadii moo tokko nuti tokkicha jennaan isin bira sadii isa kana irratti kootta madadhaa. Isini galaa miti isaa. Mee wama ajanda jiddu galeessa ta'e wayii irratti kootta madadhaa yoo jajjaba taatan isin hin marattan wallahi akka isin hin maranne hin beeku. Yoo barbaaddan ammoo kabiraalee isinii fidaa isin jaalattan. Waaqayyoo keessantuuyyuu hammeenya dalagamoo rabbitu subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti hammeenyi isaa dubbatame kan jiru. Kootta mari'adhaa. Isinii galaa miti isaa? Kootta mari'adhaa mee? Koottaa mee mari'adhaa? Mee mari'adhaa koottaati? Isinii gala. Mee koottaati mari'adhaa? Marii tokkichuma qaba. Hin dandeessan irra isinii deebi'e wallahi hin dandeessanii sodaattan. Kijibduudha. Irra isinii deebi'u hin dandeessan. Sababni isaadha maaliin isinii bade? Islaamummaan haqa akka ta'e ni beektanii, akka muslima afoo dhaabbachuu hin dandeenye ni beektanii, akka ragaadhaan muslima afoo dhaabbattanii dubbachuu hin dandeenye ni beektan. Sababa kanaaf jecha sodaattan. Osoo sodaachuu baattanii silaa qileetti galtanii achii wannan jettan. Mana banattanii nuti amma gaafiillee qeeballaa gaafii isin hin qeebaltanii tayyib. Mana banattanii silaa wannan jettan silaa dhuftaniitiin haasoyitan. Laakiin hin dandeessan. Hin dandeessan isinii hima isa kana. Yoo dandeessan kun ammas isinidhaan matootii keessan abdoo maqaayyuu isinidha tokkicha san
abdoo ani islaamumarra dhufe jedhaami koottu mareedhu jedhaanimi ani kun on kaa fiira kun macaafatu macaafamoo qur'aanatu sirri dhufee haa mar'atu mee jajjaba inni mii dhufeetuma haa mar'atu jajjaba marii bifa mariitiin waca osoo hin taane bifa mariitiin gargara san gaggabdee baata yaa abdoo walla ni gaggabde jaarsatti ejji duraa bakka hin jirtu achi gaate wallaahi sirriime isinii galee gargara san gaggabdee baata sababni isaadhaa isinii galee yoo dandeessan kun ijoolleen kiristaan irratti dhiibbaa godha ji'a meeqa kadhachuu jirra amma ji'a 3-4 ijoolleen kiristaana gariin dhufanii maaliif jara wajjin hin mareen muslimni illee gariin isaa ka haarawaa jira kan quba hin qabne maaliif kanneen wajjin hin mareen ka jiru kunniin dheessee hundatti gale dheengaddaa namoonni hedduun keessan hin jirtanii ka akkaawuntii biraatiin dhaqeessanii gale akkaawuntii biraatiin dhaqeetii waa gaafachuu jiran kottaa muslima mee yoo soota qabaatan kottaa ol seenamee yoo soota qabaatan kottaa ol seenamee jechuu jira isinii galee ani akkaawuntii biraatiin jira ol seene Gaafii gaafadha dubbadhu jedhe ta'i dubbadhe akkana ta'e beeke illim meeshe ta'i bachi boodanu gaafii kan kee gaafii duramee marii qeebaltaa jedhe marii kanuma madhachuu jirru miti amma jedhe booda marii kanan jenne kasaatti qabatan laa hin barbaadu jedhe kun illee dhufe amma iyyuu jalqabanii san boodaan gaafii si gaafadha naan jedhe marii qeebaltaa hin qeebalu eegadii deetii gaafii gaafadhu tole jedhe. Rabbi du'i nama jallisaa moo seexana nama jallisaa naan jedhe. Maal jedhee deebisaaf? Maal jedhee deebisaaf? Rabbitu nama jallisaa moo seexanatu sharrii dalagaa? Ya Rabbi sharrii dalagaa moo obil qadari khairii wa sharrii sanii gadi jiru. Rabbitu sharrii dalagaa moo seexana sharrii dalagaa naan jedhe. Maal waaqni kan kee waaqni waaqaa fi sheexan illee wal mari'atanii sharrii dalaganii miti jedheen hin balleessisaa hin balleessinan wanta akka hin balleessine macaafa keessa jedhani kun waaqni kan kee akka macaafa kan kee keessatti maal sheexanaa fi waaqni illee wal mari'atanii sharrii dalaganii mi jedheen wallaahi dhuguma macaafa keessa akkasii jedhe jennaan khalaas achirraa darbatanii ofirraa konkolaadhee ofirraa dabre isinii galee. Waan tartiiban qabne isinii galee bakka daqiiqaa takka wannan jedhan daqiiqaa takka nama tursiisan walii galatti alaa kulli haal yoo mari'achuu barbaaddanii kunoo karaan banaadha kootu mari'adhu abdoo isiin jedha kootu mari'adhu yoo mari'achuu dhabde ammoo ijoollee irratti wanna jechuun sun faayidaan qabdu isa kana asirraan dubbadhaa walii galatti kan jechuu barbaade isa kana.